Ashama akkam jirtu daawwattoota koo kabajamtoota koo fayyaa keessanii nagaa keessanii nageenyi faraarri waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Har'a ka oduun riimootii tiiktookii korraa odumaan olii gaddeemu ijoolleen baay'ee jaaladhu, ijoolleen baay'ee kabaju, ijoollee gimbii magaalaa Wallagga Lixaa magaalaa gimbii keessa taa'anii nama bashannansiisanii nama itti baay'ee nama boonsanii nama koorsanii ijoolleen baay'ee jaaladhu. Abbaa manaa fi haadha manaa kana dura isinii fideera. Ijoollee kana jajjabeessinu baay'ee ijoollee dargaggoota kanaa lafaa dhufeeyyiidha. Waan hedduu waan nama barsiisuu danda'anidha. Waa'ee gaa'ilaa irratti nama barsiisu. Waanuma jireenya ani tiiktook irratti baay'ee waan mana yeroo tokko dhufanii mana koo keessa taa'anii jiru jedhee ammanii isaanii dinqisiifadhutti waan baay'ee hojjetu waan ta'eef jechuudha. Ijoollee kana jajjabeessinu ol malee maal qabna wal jajjabeessee bakka guddaa waliin gahaa nus walii keenya wal jajjabeessinee bakkuma gaariidhaan waliin nageenyu siniin jedha. Viidiyoo kanatti fufeetoo jiru ilaalaan siniin jedha. Ijoolleen immoo naannoo jeequmsi waraanni adda addaa jirtan waaqayyo sinaa eeguu sinaa tissuu sinfaanaa ta'uu Libaanos keessa warri jirtan warra nuti naannoo gadda addaa keessa bakka jeequmsi jirtan keessa yeroo hunda siniif kadhadhaa waaqayyo sinaa eeguu sinaa tissuu biyya keenyaaf nagaa kennuu siniin jedha. Amma dhumaatti viidiyicha daawwadhaa koomantii kaa'aa liinkii kana jalatti wayin maqaa isaanii meeshiniin sinii godha. Bakka samaawwii dhanuu jiraatti bakka samaawwii sanoo qabdan gara mana isaaniitti sin fudhata. Samaawwii bakka samaawwii ta'ee wayin immoo bifa kanaan barratee jiru isinitti dhufte ishii gadi gaafa turtan gara mana isaanii sin geessaa. Kanaafiyyuu ijoollitti jajjabeessinu baay'een jaaladha. Har'a ka seenaa ajaa'ibaa daaspooraa nuu fidanii dhufanii. Manni koo kana gaachoo koo. Kana? Eeyyee. Xiqqoo damti akka laasanatti illee gaa'ee kana jedhama. Noori seeni. Maali. Koo waan kana faatti yaadaan turan waa'ee jechuudha. Taa'e. Sakaan akka nama godhus hin beektu koo. Bulluqa biyyi kun immoo. Baay'ee bulluqa. Akka bireeti maaloo waggaa meeqa booddee wal agarree akkamati basumaa akkuma duriitiif Sitti bareedeera. maanni dhugaa akkuma durii baay'ee si yaadamuu Ammatuuf aniyyuu dhugaa jechuudha. Ijoollee kilaasii keenya hunda isaanii ijoollee wajjin baraa ture. Mucattii sitti bana fuulduratti si yaadadha. Kana yaadadha. Isiifaa jechuudha. Otoo silkii si argadde dawwalaa. barbaannaan nuyyuu wal argine eenyu jedhee yaadee beeka. Ani koo gaafanii oolleen irratti si argee jechuudha. Makka carraa dhuguma seenila amanummaa na tumxalee tasuma isaa. Dadhabdee miti? Bayyeesuus kabisa. Baay'ee gammade. Ibsaa miti kun hin jedhamti. Amma maaltu jira beektaa? Beektaa kan nama biyya achi sanatti jechuudha. Inni maaltu sitti fakkaate biyyicha keessa dhugaa dubbachuudhaa fi maatiriyaal hundumaan argatta waan ta'eef hojiidhaa fi yeroo waa'ee mana namaa yaaduu qabdu beektaa. Baay'ee biizii taatu jechuudha. Already. Wayyuu biyya laasana tuunde qeeyyuu kittoo itti tolfana. Dhugaadha utuu dhattee jechuudha. Nangeessitu. Raamasaa kan jijjiirama haaraa tokko beekanii. Faranjii mantaa nan bareeda. Guutummaa guutuutti jijjiirama. Isin warra adiin kun immoo baay'ee moo jijjiirama. Anoon agarree dura akka kanan ture. Maanneeti duri koo dudduma jedhee fakkaata. Gurraacha dhumite amma koonifte. Maalee. Aannin bareedde maleessa. Bakka ambichuma jireenyuma fa'aa jiraata laachi keessa. Wanti nyaatu kun wanti dhudhu kun yaadu hojii lafa darbisee amma gaddayyuu birrii bakka is birriin jibbisaa jetti. Amma mana kanaa jira. Daanqomna amtee keessatti narsiisan. Baay'ee xinnoo jechuudha. Manni keenya xinnoo daamsammaa beeka gaachii koo beekta. Bakka jechuun intinaa mana keessa boofa osoo hin taane. Lubbuu. Wayyee bakka akkamati. Jirta. Nagaadha. Akkamati. Jirta. Nagaadha. Wal bari. Akkam. Fira misreeti. Norme wali si barsiisa. Maanni misree barbaacha dhufee. Lakki fira misree miti. Maanni Bara ibsaa jedhama. Ibsaa. Eessaa deema nama fuula haaraamtii reenni. Takka argeeraan nama kan. Takkaan agarree abbaa manaa kooti. Okay, akkas. Okay. Abbaa manaa kooti. Okay. Maanni nagaadha ka. Naguma deemta. Jirra. Ibsaan jedhama.
Ibsa. Ibsaa jedhama. Mani. Barbaacha deemtare. Maal hojii dhuftee mana kee? Inni diaasporaa. Diaasporaa? Qaba doolaara Komo? qaba. Diaasporaa? Doolaara qaba. Ala ture yeroo dheeraa. Sudaanii dhufe ka. Maaliitti moodii isin qalladiniiti ala ture. Maanni nama Sudaanii dhufe fakkaata malee. Inni. Ana si akan be. Jirra dhugaa. Sabee miti? Sabni hirme. Min argine ta'u laanii irratti footoo. Iko ani foto makiisani arge. Riyaakoodha. Hiriyaako? Karaa yeroo dheeraa leessitti maa turre? Wajjin baranne hiriyaa akkamii seete? Akkam ture beektaa? Hiriyaa akkamii seete dhugaa? Iyyoo. Baay'ee. Mee kottu hiriyaa maadhiisiiti? Inni maal hojii dhufeedha amma? As mana kana diaasporaa haa ta'u maalis haa ta'u? Riyaakoodha wajjin baranne ibirraan fudhulaa akkamitti kilaasii keessa wal kurkursin yaadatta? Qalalimu. Guutummaa isaa beeka. Yaadata isa yeroo maada gomara ta'a turre aniyyaa baanayyaa bafa guggeeratu godhallee turan. Garee tokko ture aniifati ijoollee irraa godhe yaabatu. Ayyooko. Kubbaa ma gootanii wal kurkursitu gaa? Maanne ture. Fu'aa jenne fu'aa jenne. Mee kottu baay'ee darbi mees? Maaliif kun nama guddaa ta'e qaama kun nama guddaadhaan qoyis maaliif akkas miti? Akka anaan kan naqbu jechuudha. Isi gaafa barsiisaan kilaasii keessa. Waaqayyo diyaa. Erga hojjetan jedhee gandu baasa tokko yaadata dhaqaala foto qaannaan dhiisni hin banneenu. Banni wal fudhate. Gallee. Maanni lubbootona irraanfattee na taasise mee? Keessummaan mana jiraatu. Sireen qabatu inni maal hojjetaas ergi diaasporaa ta'e hoteelli hin jiru. ጓደኛ ጎራ riyaadhaan mukkoo baay'ee riyaa ijoollummaati laa sitan qoy bakka ibsu hin dhufna mobaayilii keetti dabbalan kottu geessite Maali gudi? Natti nimtu dhufaa. akka tasaas geena dawwalee Maanni reena akkamitti akkasii mana namaatti akkasii miila bananii ta'an amala warra faranjii fidee. diaasporaa dhalchiin jedhu maal qaali si taate Ishi laafoo diaas- dheeraati sittiin beeku waan duraa yeroo jira ijoollummaa baay'ee qabamti akka tasaa dhufe kaa birrii qabu. Mana garaa furadhodi yookiin mana siriira jedhi. Ila an dubbii barbaadula. Mana keenya boqota gaama si deemti. Hoteela qabatu. Dhimma yaannammaa fi. akkana jedhu. Waaqayyo nama guddaa siin godhee waan jettu garuu. Maarree na heerume ani ko akka heerume faa beektan seeru. Ani eeruma jechuudhaan eenyutti yaada ture jedha. Abushaa fi ta'e. Abbuushaa. Abushaa. Abbuushaa sun jiraayi maal gabbishaa sun. Kana yaadni guyyaa tokko imimmaaniin barreessu tokko yaada taasif. Atis illee jechuudhaan gaafa sanaa an baqqaan already gaafa sanaa kaatanii isaatti heerumtu jedhee yaada yaada malee. Maal goota dhaan tokko kooyyuu waanta carraansi gootu hin beektu gaa. Hiriyaa bara ijoollummaa wajjin hafuuni. Abushaan si hojjetu ture falan qabu. Maal abbaa manaan koo kun baay'ee nama gaariidha. Baay'ee nama gaariidha. Baay'een jaalladhaan itti argite. An garuu jechuudhaan baay'ee man gammadaadhaan si argu kootti. Baqqala waan durii yaadachaa irraa baay'ee bakka baay'ee bakka tanatti tolaaru sitti himuu hin danda'u bakka. Dhugama waaqayyoo ta'ee an jireenya koo keessatti atii fi boontu sammuu koo keessaa nan baddan. Because ati goddanyaa lubbuu. Lubbuu maal isa? Sammuu koo keessaa nan baddan. Waan wajjin dabarsine wajjin reebamne irra. Maanni yoo bishaan ta'ee afaanii wal fuudhe dhumna. Maanni Biskuutii yoo ta'e afaanii wal fuudhe nyaanna. Waan wajjin dabarsine hin jiru. Karameellaa afaanii fuudhe cabsanii nyaanna. Oyyoo dhugaa. Qormaatoo. Yaadatamani. Qormaata. Beektaa gaafachuu keenya. Eega. Amma akkamitti satti kana hojii. Kilaasii guutuu hojjechiisna. Kilaasii guutuu akka dubbadde dhufumaanni. Haxummatti sana ammoo argadde na. Maalan dubbadda? Bishaan as naa kaa'ee ture. Siin fida. Amma akkam yoom siree qabda? Siree maalii maal taate dhufumaa? Amma ammas ture. Ganaanni koo hojii guddaa dhufeen. Maal Biyya hojjeta? keenya irratti investii gochuudhaaf hojii guddaa hojii kana hin jedhamneef dhufe. Mana namaa diigaa ijaaruun isaa bee. Riyaakootiin jedhee riyaakoo ijoollummaati. Baay'een jaalladhaan himani koo. Beenna maqaa best friendiitii waan godhamaa. Maandiree maal? Dhugaa baay'ee best friendii godhaa inni kwaan baay'ee ni jaalladhaan. Mi'a ta'u ni bullee malaala rakkoon qabu. Isim soo godhu badhaadha. Ni bareedenti. Utuu jira jiraadhee musillaa kana caalaa ni